السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساجد ندوبة أجرتن كن مساجد بلال مقالة هيرارو مسجد قدّا إمام نكنا شيخ حسن كيس جراني لا أكو مسنا أجرتن كان حواس نكنا يرو دير على مسجد كنا جرجن شنيا كس تفلتني ilmaan biyya san keessaa baate illee gargaarsifatanii masaajida kana fooqiidhaan akka ijaarame ni beektan. Amma akkuma isin agartan kana masjidni kun afaan qabu. Namni tokko tokkoon gilaazii yookaanii fi harka ofiitiin huccuu oodhanii waan xixiqqoo walitti qaqaxalatanii akkasitti irra salaataa jiran jechuudha. Kanaaf ramadaana kana taraawii kana duratti nullee birraan nu bari'ee waan dandeenyu keessa buufannaa. Hawaasni keenya ka biyya garaagaraa jirtanilleen waan dandeettan keessa nu buufadhaati afa masjida kana haafannu jedhanii iyyannoon achirraa nu ga'e anilleen akka ilma biyya saniitti iyyannoo kana hawaasa keenya biyya addunyaa guutuu irra facaatan biraan gahuuf maarree rabbiin isin haa ka'u kuni sadaqaa jaariyaadha. Abbaan rabbi si dandeessise akkaawuntii masaajida Bilaal si maxxansee jira. Akkaawuntii kana keessa akka waa buufattan kabajaaf jaalalaan yaamicha isinii dhiyeessina. Baatiin keessa jirulleen baatii ajaa'ibaati. Ramadaan illee dhufuudhaaf guyyoota lakkaawatutti jira. Rabbiin hamtuu sitti deemtu cufa sirraa ofirraa haa deebisu. Waan dandeettu keessa buufadhu. Afaa kana afnee uummanni keenya gammachuudhaan mirqaanaan ramadaana kana akka dabarsu kabajaaf jaalalaan irra deebinee yaamicha isinii dhiyeessina. Afaan akkuma isin agartan kanatti hawaasni keenya afaa gogeessa kana gubbatti salaatutti jira. وأن دندتن كيس أبو فدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم فكيني كنا وانا كله جلازي منو في الرسالة كنا من تافي لما صديه كان وان جراس نياتو نمي من تافي منو في ده أكسمتي أمني كن سمنتو دوارة صلاة جدي فودي منو في كيسا صلون في كيسا باسي كان كيسا تكتافي وانجراس نياتو سنجنا بربنا سنلا في فيديو كان أجرتن كاري كوما تكوف دبا فريفا فرتما سلا jala gubbaan isaa kubbii jidduu keessa murame kanaaf jecha jala gubbaan isaa wal qixxaahuu dhabee jalli isaa kaaree 720 ta'ee gubbaan isaa kaaree isaa 72 gubbaa san irraa achirraa qannasne garaan isaa 30 waan ta'eef waan rabbiin isiniif aanjesse abbaan viidiyoon kun maqaan dhahinaa ergaa jettee fi kabiraallee namni rabbiin isinii aanjesse afaa bitachuu irratti waan argamnuuf nu gargaaraa isiniin jedha obboleen kenna.